Dhugaa miidiyaa kan jedhu dhimma kanaan wal qabatee wanti inni barreesse Itoophiyaa keessatti olaantummaan seeraa hojiirra haa oolu. Suurri kun maddi isaa eessaa? Mucaan kun suura kana gaafa namatti ergaa turte sana maal dhaammatte? Namni suuraa kana gadi baase hoo maal nutti himuuf jira yookaan maal nutti himuuf suuraa kana maxxanse? Gaddi nu guggubee ati kan reebamte ati kan madoofte hagamsi dhukkubee jedhee bifa walalootiin ergaa yooyyaa anaa dhufu hordoftoota keenya akkam jirtu kanneen chaanaalii kana daawwachaa jirtan hundi keessan nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu isiniin jechuu barbaanna. Egaa guyyaa har'aaf immoo viidiyoo haaraa isiniif qabannee dhufneerra. Egaa akkuma kana dura isinitti himnee chaanaalii kanarratti qabiyyeen nuti isin biraan geenyu viidiyoo kana dura isin beektan irraa addaa. Chaanaaliin kunis haaraadha, qabiyyeen keenyas haaraadha. Kanaaf sabiskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessuun dagatinaa. Qabiyyeen nuti yeroo hundumaa asirratti isiniif dhiyeessinu yeroo garagaraatti karaa miidiyaa hawaasaa ajandaalee garagaraa ka'an irratti yaada dhuunfaa keenyaa kennuudhaaf nutis waan nutti dhagahamee fi isinis karaa koomentii wantoota nuyi filannee isiniif dhiyeessine kanarratti yaada akka kennitaniif kan isiniif dhiyeessinudha. Kanaaf nu jajjabeessaa kana caalaa akka hojjennuuf isiniin jechuun barbaada. Gamanumaanii chaanaalii kana sabiskiraayib gochuudhaani viidiyoo kanas laayik godhaan isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aafis wantoonni nuti isiniif filannee dhufne muraasni inni jira. Isa sanarratti kan waliin haasofnu ta'a jechuudha. Wantoota karaa miidiyaa hawaasaa kana ijoo dubbii torban kanaa ta'an keessumaa karaa feesbuukii dubbii ijoon torban kanaa karaa miidiyaa hawaasaa feesbuukii kana namoonni wal harkaa fuudhanii wantoonni isaan haasa'an waa'ee maaliitti waan jedhu kan isiniif kaasnu ta'a. Isarrattis yaada dhuunfaa keenyaa itti daballee isinis waan isinitti dhagahame waan ta'uu qaba jettanii yaaddan karaa koomentii kan nuun geessan ta'a jechuudha. Kan nuti isin biraan geenyu afaan lamaaniinuu afaan Amaariffaanis bakka barbaachisetti afaan Oromoonis kan isiniif hojjennu ta'a jechuudha. Qabiyyeen chaanaalii kanarratti dhiyaatu kana fakkaata. Guyyaa har'aa immoo kan isiniif qabannee dhufne maal irratti xiyyeeffata waan jedhu gabaabinaan yoon isiniif kaasu egaa hundi keenya akka argaa jirruu fi akkuma ilaalaa oollu karaa miidiyaa hawaasaa keessumaa karaa feesbuukii kana ijoo dubbii torban kanaa kan ta'e dhimmi aartist Andu'aalam Gosaa fi kaadhimaa isaa kan boqattee turte moodeel Qananii Addunyaa torban kana miidiyaa hawaasaa kanarratti akka haaraatti dubbii ho'aa ta'ee jira jechuudha. Kuni maaliif waan jedhu sanarratti gabaabinaan haasofne namoonni immoo maal kaasan sanaan wal qabatee wantoonni isaan barreessan wantoonni isaan jedhan maalidha waan jedhu kan isin biraan geenyu ta'a. Dhumarrattis viidiyoon taajjabe tokko isin biraan ga'een sagantaa keenya goolabna jechuudha. Kanaaf hanga dhumaatti daawwachuun dagatinaa eessayyuu deeminaan isiniin jedha. Isinis yaada dhuunfaa keessanii koomentiin barreessuun dagatinaan dhaamsa koodha. Akkuma jalqaba isiniin jedhe dhimmi aartist Andu'aalam Gosaa fi jaalalleesaa yookaan kaadhimaasaa moodeel Qananii Addunyaa torbee kana ijoo dubbii miidiyaa hawaasaa ta'ee jira. Sababni maali waan jedhu kan irraa haasofnu ta'a. Akkuma hundi keenya beeknu gara ji'a afuriitti deemaa jira amma. Aartist Andu'aalam Gosaa iyyuu gara ji'a sadi'iif mana sirreessaa ture. Du'a kaadhimaasaa kanaan shakkamee yookaan immoo kan itti dhiyeenyan du'a ishee kanatti dhiyeenya qabaa ishee bira jira ishee wajjin jiraata jedhamee kan mana sirreessaa ture guyyaa isheen boqatte irraa kaasee isadha. Kanaaf sanarratti namoonni yaada garagaraa kaasaa ture yeroo garagaraattis. Kanaaf wabiidhaan akka mana sirreessatti ba'es dubbatamaa ture. Kanaaf torban kana immoo maaliif dhimmi isaanii kuni hoo'ee akka haaratti maaliif ka'aa jira waan jedhuun wal qabatee jalqaba kan ta'u dilbata darbee yaadannoo wareegamuu aartistaa Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee awwaardiin yookaan immoo badhaasni weellistootaa fi namoota ogummaa aartiirra jiraniif kennamu aartist Andu'aalam Gosaa weellisaa cimaa bara kanaa yookaan immoo weelluu isaatiin kaadhimamee ture jechuudha. Aartist Andu'aalam Gosaa sanarraa ka'a jechuudha dubbii tuttuquun kan torban kan immoo miidiyaa hawaasaa irratti baay'ee ho'e kuni achii jalqaba. Namoonni baay'een kaadhimamuu hin qabu jechaa turan. Namoonni muraasni immoo
lakkii artist Andu'aalam Gosaa miti kan kaadhimame hojii aartiidha. Hojii aartiin hojjetadha malee kan kaadhimame jedhanii yaada dhuunfaa isaanii kan kaasaa turanis ni jiru. Kanaaf dubbiin achii jalqabaa akka malee kan inni ho'aa dhufe immoo karaa tiiktookii miidhamtuu kanaa yookaan kaadhimaa artistii kanaa kan taate yookaan kan boqatte Qananii Addunyaa irratti suuraaleen haaraa torban kana keessa gadhiifaman jiru. Isaan kunniin dhimmi isaanii kun akka haaratti akka inni ho'u kan godhe keessaa isa ijoodha jechuudha. Kanaaf sanaan wal qabatee namoonni maal jedhanii barreessan waan jedhu fi miidiyaa hawaasaa garaagaraa irratti maaltu barreeffame waan jedhuun isiniif dubbisa. Dhugaa miidiyaa kan jedhu dhimma kanaan wal qabatee wanti inni barreesse Itoophiyaa keessatti olaantummaan seeraa hojiirra haa oolu, haqni Qananii Addunyaa haa bahu jechuun fuula miidiyaa hawaasaa gubbaa naanna'aa jira jedhee barreesse. Suuraan asii gadii kun fuula miidiyaa hawaasaa gubbaa deddeebi'aa jira. Namoota hedduus eeggamsiisee jira jedhee barreesse. Itoophiyaa keessatti olaantummaan seeraa haa kabajamu, haqni Qananii Addunyaa haa bahu jechuun namoonni hedduun fuula miidiyaa hawaasaa gubbaa maxxansaa jiru. Abbaan Qananii obbo Addunyaa Waaqoo yeroo artist Andu'aalam Gosaa mana hidhaatii bahan waan jedhan qabu jedhee barreessee jira jechuudha. Dhugaa miidiyaa kan jedhu kuni nuti mana hidhaatii bahuu quba hin qabnu. Andu'aalam mana hidhaatii bahuu isaatu miidiyaa irraa dhageenye haqni intala koo hin baane intala koo lammaffaa ajjeesan jechuun BBC'tti himanii turanii jedhee suuraa kun torban kana keessa maxxanfamaa ture kana nu maxxansee jira jechuudha. Kan namni biraa immoo maal jedhee barreesse suuruma kanaan wal qabatee suurri kun maddi isaa eessaa? Mucaan kun suura kana gaafa namatti ergaa turte sana maal dhaammatte? Namni suuraa kana gadi baase hoo maal nutti himuuf jira yookaan maal nutti himuuf suuraa kana maxxanse? Qaamni waan kana irratti hojjetu immoo jiraayi jedhee gaafate. Gaafii namni kamuu of gaafatudha kun jechuudha jedhees barreessee jira. Nama gaafatantu hin jiru. Nama mirga namaaf falmutu hin jiru. Justice for Qananii Addunyaa jedhee barreesse. Namoonni baay'een miira isaanitti dhagahamu suuraa ishee torban kana keessa maxxanfame walitti hidhanii gadhiisaa turanii jechuudha. Miidiyaa hawaasaa kanarratti namoonni baay'een keenya kan beeknu Masarat Dhaabaa kennees maal jettee barreessite? Kolfii fi gammachuun kee sitti hunda inaafsise. Ilkaan keeti kan dhugaa kees awwaale. Osoo bochuu kolfite osoo kolfituu kan si bochise ilkaan keeti jechuudhaan maxxansitee jirti jechuudha. Kanaaf icciitii dhokate wayii qabda turte. Garuu isa dhoksiteet kolfaa turte ilkaan keetu rakkoo kee akka namni sirratti hin beekne gochaa ture akka waan jechuu fakkaata jechuudha dubbiin kuni. Kanaaf namoonni baay'een isaanii yaada akka haaratti kan isaan barreessaa jiraniif dhimma kanaan wal qabatee miidiyaa hawaasaa irratti suuraan kuni erga maxxanfamee ka'eeti jechuudha. Mariir Tulluu sheer kan godhe yeroon tolasaa kan barreesse immoo maal jedha? Dhimmicha ilaalchisee komiin namoonni faawundeeshinii Haacaa irratti kaasaa jiran komii sirriitii jedhee barreesse. Egaa jalqaba kanan kaasee irratti artist Andu'aalam Gosaa kaadhimamuu qaba namoonni jedhan jiru. Kaadhimamuu hin qabu ture osoo yakkaan shakkamee mana amala sirreessaa jiruu kan kaadhimamee. Lammaffaa kaadhimamees namoonni osoo kaadhimamuu hin qabu jedhanuu mo'ataas ture. Kanaaf kun sirrii miti faawundeeshiniin Haacaaluu Hundeessaa waan sirrii hin hojjenne jedhanii komachaa turanii dhimma seeran xumura hin argatin kan saniinuu xiyyeeffannoo uummataa dura jiru irratti badhaasa kennuun ergaa dogongoraa dabarsaa jedhee barreessee jira jechuudha. Namni kuni adeemsa haqaati irratti burjaajis uumaa akkasuma sagalee miidhamtuu ukkaamsaa haqa irraa dandeettii fi beekamtii leellisuun maaliif barbaachise waan jedhu fakkaata jechuudha. Kun immoo dhimma maatii fi iyya uummataa tuffachiisaa leegaasii Haaceetiin faallaa adeemaa jedhee yaada isaa barreessee jira jechuudha. Kabaja wajjin suurota naanna'aa jiran faa yaada keessa galchaa irra deebi'aa ilaalaa jedhee gaafatee jira jechuudha. Namni kun eenyu gaafate? Faawundeeshinii artist Haacaaluu Hundeessaati yookaan irra deebi'aa ilaalaa waan kanaa dhimma maatii miidhamtuu kanaaf jedhaati. Haqni mucayyoo kanaa isinitti dhagahamuu qaba jedhee jira. Kanaaf dhugaa dubbachuuf taananii
Andu'aalamis of qulqulleessee ofiifis sammuu nagahaan jiraachuuf namni kamummoo isatti quba qabuu dhiisee inni bilisa bahee akka jiraatuuf dhugaan bakka jirtu maatii miidhamtuu kanaaf maatii Qananiif bahuu qabaadha. Namni kamuu kan gaafachaa jiru. Dhugaa dubbachuuf taanaanii namni dhimma Qananii sirriitti itti siqeenyaan beeku artist Andu'aalam qofadha jedhanii namoonni baay'een kaasaa jiru. Kun dhugaadha. Maaliif isheen kan itti siqeenyaan waliin jiraachas jirtu isadha waan ta'eef icciitii ishee baay'ee kan beeku isadha jechuun namoonni baay'eenis akka barreessaa turan jechuudha. Namoonni baay'een miira isaanii shakkii qaban wantoota garaagaraa bifa garaagaraan akkaataa hubannoo isaanii barreessaniiru. Oorooliyaanaa Daani'el Him kan jedhu immoo miidhamni qaama Qananii addunyaa irra gahe kun miidhamni qaamaa suuraa amma naanna'aa jiru kanarraa kan inni barreesse. Innis miidhamni qaamaa Qananii addunyaa irra gahe kun mukni rukutee kuftee yookaan immoo balaan uumamaa balaan namtolcheen balaa uumamaa balaa namtolcheen kan irra gahe miti harka namaatiin akka miidhamte ifadhaa jedhee barreesse. Yeroo kamuu kun waan balaaleffatamuu fi waan cigaasisaadha. Harki kana godhe kamuu waaqa biraa gatii harka isaa akka fudhatu kadhannaa kooti jedhee barreesse. Andu'aalam Gosaa mana adabaatii wabiin gadhiifamee haqni haqaaqame dhugaan jallatee bahe taanan adabbiin waaqaa kan namaan olii kan bara baraati. Dhugaa yoo qabaates dhugaa isaa waaqni haa baasuuf. An fageenyarraa kana jedhee jala muree waanan beeku hin qabu. Waaqa jalaa garuu hoomtuun dhokatu. Waaqayyo quuqqaa garaa maatii imimmaanaadhaaf abbaa keessawuu kan abbaa Qananii yeroo hunda fuula nama baay'ee duraa hin banne sana ilaalee qajeeltoon imimmaan isaanii haa qoorsu jedhee suuraa torbee kana naanna'aa jiru kana maxxansee jira. Innis egaa namoonni baay'een miira isaanii bifa kanaan dhimma Qananiin wal qabatee kan isaan barreessaa jiranii. Waaqni inni dukkana keessa argu haqa kee dukkanaan daheeffame kana ifatti haa baasu. Warra haqa keetti dhakaa guuru gatiin dhiiga kee isaaniin haa iyyatu. Ati sichi hin dubbattu dhugaan keessiif haa dubbatu jettee barreessite Mooneet Gammachuusi. Egaan namoonni baay'een wantoota isaanitti dhagahame barreessaniiru. Maal jedhe Lataa Qanayaagaa? Qanoo yaa Qananii yaa ishee haadhaaf Qananii yaa ishee abbaaf Qananii maal jennu waa'ee kee dhokfattee mabaddaa moofiraa fi re'aatti waan dhaammatte qabdaa. Nutoo suura kee ilaalleeyyuu gaddi nu guggubee ati kan reebamte ati kan madoofte hagamsi dhukkubee jedhee bifa walalootiin ergaa fi gadda yookaan miidhama ishee irra gahe kana ilaalee waan barreessedha jechuudha. Lataa Qanayiis jechuudha. Kanaaf dhugaa dubbachuuf taanaan haqni haqaa dhugaanis dhugaadha. Dhugaan abbaa dhugaaf galuu qaba. Innis dhugaa isa bira jiru maatii isheef ifa godhee miidhama ishee irraa innis miidhamaa jira waan ta'eef ishee of biraa dhabeera. Kaadhimaa isaatii nama isatti dhiyaattu nama gargaartuu isaa taate dhabe waan ta'eef kanaaf akka aadaa Oromoottis haa ta'u akka kamitti dhugaan jiru bahee innis fallatee maatiinis gara qulqulluudhaan araaram godhanii fi dhugaan gamalachiin jiru bahee lubbuun Qananiis akka boqattu dhugaan ishees bahee dhugaan ishee osoo hin awwaalamin bifa kanaan wanti jiru osoo sirratee gaariidha yaada jedhu qabna. Namoonni ammatti suuraa kana miidiyaa hawaasaarra naannessaa jiran immoo yeroo sanatti yeroo poolisiin qorachaa turetti yeroo qorannoof barbaadamaa turetti wantoonni kun harka isaanii ture moo har'a eessaa bahanii waan jedhus waan gaaffii keessa nama galchuudha. Kanaaf kuni akka sirriin taane nus gamanumaanii irra caalatti maatii miidhamtu sanaaf gaarii miti. Irra deddeebinee madaa isaanii tuttuqaa jirra waan ta'eef kana osoo gochuu baannee namoonni suuraan kun nuuf ergamee nu bira jirus osoo ammatti miidiyaa hawaasaa irratti baasuu baannee keessumaa immoo akkaawuntii ishee eenyudha kan fayyadamaa jiru waan jedhus gaafii guddaadha. Ammatti karaa akkaawuntii yookaan immoo karaa piroofaayilii tiktookii isheetti kan gadhiifame. Kanaaf kunis yaada keessa waan nama galchuudha. Eessaa bahaa jira waan jedhu
yaada nama hundaatiif nama hundaa waan quuqaa jirudha. Egaa gamlachittuu dhugaan jiru haa ba'udha yaadni keenya. Isinis waan isinitti fakkaate komentii jalatti nu barreessuu dandeessu. Dhimma Andu'aalem Gosaa fi Qananii Addunyaan wal qabatee jiru kanuma jennaa namoonni baay'eenis waan jechuu qaban jedhanii barreessaniiru. Nutis kan dubbisne kan miidiyaa hawaasaa kanarraa arginee fi xinxaalle isin biraan geenyee jirra. Guyyaa har'aaf xumura irratti kanan isin biraan gahuu barbaadu isa kanadha. Kanan taajjabee fi isinis mee yaada keessan itti kennaa. Ani akka dhuunfaa kootti bifa kanaan faarfachuun yookaan immoo miira akkana fakkaatuun faarfachuun eessaa dhufe, tireendii eessaa dhufe yookaan immoo eenyurraa barree eenyurraa shaakallee. Dhugaa dubbachuu fi faaruun mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo kan inni faarfatamu hafuuran malee miiraan miti. Kan warra biraa fakkaata dhugaa dubbachuu fi keenyan fakkaatu. Faaruutu kan haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maaramiidha malee haalli nu itti faarfachaa jirru kan seera fi sirna mana kiristaanaa eeginatti hin fakkaatu. Akka dhuunfaa koottanii namni ani qeequuf waa kana kaasee hin jiru jechuudha. Maaliif akkamitti faarfannaa sirnaaf seera mana kiristaanaa waan eegidhamoo kan jedhu sun kun kan addaraasha keessatti utaalamu sanaan wal nu jalaan fakkaatu. Naxalaa mormatti maranni hanga utaalutti maaltu nu geechise dhuguma miiran yookaan immoo hafuuran gaggeeffamnee faarfachaa jirra moo maaltu nutti dhagahameeti yeroo akkasitti faarfannu eenyurraa barree eenyurraa shaakalle waan jedhu sana laalcha keessa galcheen jechuudha. Kanan kaasu ilaalame akkatti isaan faarfachaa jiran naxalaa mormatti maratee utaalaa jira. Baay'een nama seerri immoo sirni mana kiristaanaa kana akkam jedha hundi keenya beekna. Sirna qaba wanti hundi waan ta'eef akka sirnaa fi seera isaatti haa ta'u jira qulqulluu Phaawulosis waan ta'eef wanti hundi mee ilaalaa. Utaalaa jira namni faarfannumayyuu fakkaatu sagalichatu yookaan immoo wanta jedhamaa jirutu faarfannaadha malee gochi akkaataan itti faarfatamaa jiru waan biraa fakkaata. Kanaaf barumsawwan shaakalliiwwan akka kanaa kuni mana kiristaanaa keenyaaf ni fayyadu waan jedhu ilaalcha keessa galchuu qabna. Osoo sirreeffame akka kootti gochaan akka kanaa wantoonni akka kanaa kun osoo sirreeffame osoo nutti baruu baate gaariidha. Wantoonni qaama biraatti hin komannu keenya osoo ta'uu baateen jedha akka dhuunfaa kootti. Kanaaf isinis waan isinitti fakkaate jechuu dandeessu. Kuni yaada dhuunfaa koodha. Kanarraa kanumarratti yoo xumurre gaariidha jedheen yaada. Egaa chaanaalii kanarratti wantoonni nuti hin kaasne dhimma siyaasaan wal qabatuun ala wantoota garaagaraa kaasnee yaada dhuunfaa keenya kan irratti kenninu ta'a. Miidiyaa hawaasaa kanarratti yeroo garaagaraatti ajandaa wantoota ta'an ijoo dubbii wantoota ta'an irratti yaada dhuunfaa keenyaa nutis karaa kana kan irratti yaada dhuunfaa keenyaa kenninuudha. Kan hin biibnu kan calallu ta'a jechuudha wantoota garaagaraa. Kanaaf hanga yoonatti waan waliin turtaniif guddaa galatooma. Yeroo biraa viidiyoo biraan walitti deebina. Dhumarratti chaanaalii kana sabiskiraayib gootanii maatiin of ta'uu immoo hin dagatinaa. Viidiyoo kana laayik godhaa. Dhaamsa keenya.